Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota kanaaftuu jira jirtu isin jecha har'a biraanki ajaa'ibaa qabadhee isin dhufee biraanki kunis maal jechuun keessan hin oolu mucayyoo takka irratti mucayyoo abbeeraa kiyyaata irratti biraanki takka dalaguuf hin deema. Biraankiin yaadni biraankichaas maal yoo jettanii ani asirraan biyya baa deemuu barbaada. Kanaaf mallaqni hanqate ammatti atantamaan jechuun daddafiitii mallaqa na ergi har'aa borutti jedhaani waan isin jettu ka waliin laallu ta'a. Lakki mallaqa si erga jetti lakki mallaqa si ergu jetti waan isin jettu immoo kan waliin laallu ta'a waan ta'eef na waliin turaa isiniin jedha like share subscribe gochuudhaan asumaan na jajjabeessaa isiniin jedha ammani bilbilaa fi waan isin jettu immoo kan waliin dhageeffannu ta'a. Bilbilee fi jira. Hello. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaami? Nagaa alhamdulillah. Jirta? Gara-gara cara biasa mesti kayak gitu. Wallahi alhamdulillah nagaa akkamiti? Nagaa alhamdulillah gara cara biasa. Mashallah baga jiraatte. Akkam jireenyi maal fakkaata? Jireenyi baay'ee dulu kita akan mengisi berapa pekerjaan itu. Wallahi na birallee nagaa malee alhamdulillah mun jira wallah. Masya Allah, lagi nagaa nanti mana nagaa kan. Amin walumaan baga nagaa taane. Akkam achi dalagan? Karena kan baik juga. Naayee? Baik dan ber. Mashallah. Mas, badan itu toko-toko. Dah waktu mana dah? Anillee akkanumatti biizii ta'ee bara jechuun sanumaa fi siif bilbiluu dhabee dhiifama. Masya Allah, baik dah. Oh, akan minta wantai. Harri sanbata waan ta'eef boqonnaa qaba sanumaaf. Hello. Aduh, dah. Akkasi waa si gaafachuu jechuun beekta waa si gaafachuu barbaade sanumaa fi Ayah. siif bilbilee har'a boqonnaallee waan ta'eef. Ayah, mana gak cukup? Jechuun xiqqoo waa barbaade beekta sirra illee hin argadha jedheetiin yaada akka yaada kiyyaatti sirra argadha jedheetu manni si bilbile ijoolleen hedduulle jira beekta wanni jirallee dhiisee si bilbilee fi sirra akka milkaa'u shakku maaliif namni tokko nama abdatutti argitee waa gaafata waan ta'eef sanumaa fi. Ayah, mana ho? Wanti jechuun yoo homa dandeettu garuu homa dandeettu yoo na gargaaru homa dandeettu waan ta'eef yoo beekta yoo dhugaadhaan namni yoo kana yaadu taate waan harkaa qabu namumaan gargaara garuu homa harkaa qabdullee homati dandeettullee na gargaarte dheetu maan yaada si malee immoo namni bakka dhaga'ullee fedhu beekta Ayah, namni baatti immoo hin barbaadne si malee akka namni baa dhaga'u hin barbaadu. ayah, mana ho? Wanti jechuun mallaqa wayii barbaade beekte Mana kamar kota? jechuun mallaqa ittuma jamee sanumaa fi mallaqa wayii aga doolaara 2,000 wayii sirra barbaade. Ayah, 2,000 yookiin immoo yoo hin qabaate kudus. yoo hin qabaatin aguma 5,500. Mana kudus dah rakon kau. Jechuun ittuma hajamee hajamaaf. Haja, wanti tajam tu mana haja wangkan abuan sana kerja di. Wanti tajam tu sana. Jechuun san gaafuma sani sitti barbaade amma sitti nimuu garuu waan mallaqa waan barbaada beekta amma mallaqa waan itti barbaade sani. Ani mallaqa sii deebisa beekta. Haa ta'uuti garuu anamma beektee wanni barbaade fi xiqqoo mallaqni hanqateetini sanuma itti guuttachuu barbaade.
Lakki jechuun asumatti itti barbaade malee asumatti akkana argatu hin barbaade biyyaa miti. Ayee achitti mana godhaa jirta. Si erga rakkoon qabu. Wayillee jechuun waan godhama sitti nimuu sin jedhee jira bara jechuun waa'in godhaa jira garuu waan godhama sitti nimuu nama mallaqa qofaan barbaadaa sin jedhe mallaqa qofa na argatu. Kan beene waan achi dalaituunis kan beene ani maal jedha sirratti ergama irratti. Jechuun ka maalati akka barattuu yoo sitti malee yoo sitti immoo baadhallee ati yoo mallaqa kana erguu barbaaddetu ati anumaa ergata yoo erguu hin barbaadin immoo jechuun dirqama sitti himuu hin qabu. Ani si erga mallaqa si erga. Mikinaata mallaqa si erguun foo maaliif si erga waan kanaan dalaita ka waan isaan ta'e akka namatti sim jedheetu maanichi immoo fuudhee mallaqa si erga naa. Ta'e. Okay. Siyamaa jiranis. Halo. Mallaqa waan barbaaduuf jechuun bakka kanatti himtu malee jettee maal godha waan godhu hin jiru mallaqa waan barbaaduuf asiin gara bahaaratiin beektaa bishaaniin gara biyya baadee barbaade saniif hin barbaade mallaqa. Halo. Mallaqa gara biyya yaa dibadde deemuu barbaade siin jedha gara bahaaratiin deemuu barbaade mallaqa naan qate saniif. Kanaafuyyuu warratti akka himtuun barbaadu beektaa isitti illee miiramatti illee akka himtuun barbaadu warratti illee akka himtuun barbaadu. Maal himtamaa jechuun mallaqa si gaafadhe malee wanni hin dura sitti immoo dhabee bu'i. Wanni gaafa ati duute kasii booyan amma si haa boone amma tana dawwalee himaani. Ani jechuun Halimatti illee wanni immoo dhabee beektaa siistaritti jechuudha wanni immoo dhabeef illee ani isilleen ammuma warratti bilbilteetti ni himti kanaaf wanni ani argitee sitti immoo dhabee sitti meef. Hello. Wanni ani sitti immoo dhabeetiin sitti meef kanaaf isin jedha bara halimatti wanni immoo dhabeef isilleen ammuma warratti himti amma isin warri illee beektaa rifataa deebiti immoo isillee yoo dhageetteetiin hin jette halim. Laa jechuun ati nama tokkotti nam tokko dhaga'uu hin qabu namnummaan tokko si malee. Jechuun namni beektaa ka carraa yaaluun homa jiru waan ta'eef ammallee deemetti ni jechuun biyya baay'ee deemee carraa yaaluun fedha waan ta'eef saniif mallaqa barbaada. Hin barbaadu jechuudha. Biyya galuun barbaadu fedhu beektaa. Hin fedhu biyya galuu. Maaliif hin argine maa? Ani bar amma naan kennitu bar mallaqa ani ji'a lama yookiin ji'a sadii keessatti mallaqa kan keessi deebisa jedhi akkuma si deemee fida qofa malee. Mallaqa si qeessuu deessiti naxaa si kennuu deessiti ani sumni takka yusitti ma'atuu fi mallee iyyuu hin argitanii sin jedha bar deemi Itoophiyaa gal yoo Itoophiyaa galte waan rakkate anatu rakkoo si baase Itoophiyaa gal. Ani Itoophiyaa galuun fedhu. La jechuun ani kanaafuu sin jedhaa miti wanni reefu sitti mulideef ittiin jedheeyyuu wanni atillee akka ittiin himnee fi ati maaf ittiin himnii wannan sin jedhe illee kanaaf amma haliiman oduun itti. La ati wanni jechuun bakka adis malleen ikketillee haafu ayyee warratti ni mini dhiis. Kanaaf maaliif himtamaa warratti ni miniitti shimalaan kan keetillee haafu. La kanaaf argitee warratti ni miniitti ani biraankii sirratti dalage ayyee dhiis. Hello. Birankidha ayyeeshi. Hello. Wallahi
برانك ده والله. هلا Aduh, ndaga shabaka aki ana basa jira. أي كنا في دعوة توتن دي فما يدين كاش دي فما نقولي. Aye, ifa mango dana. Isini ifa masingo mal branki na ratidana. ما عليكم برانك ده ما رك وادو كلام وادو كلام. Aye, da'watu tukina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ifa mango de fijar. Aye, ifa masini gode jira. أيه دو قال توي بكاركون كو. kabajamtoota fi daawwattoota kanaaftuu biraanki ajaa'ibaa irratti dalageetiin jira siistiriitii irratti illee guyyaa irratti dalageetiin ture amma immoo isirratti illee dalagee jira akkasii isiniin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kiyya laayik sheer sabskiraayib gochuun jabeessan asumaan dhaamsa kiyya akkasii isiniin jedha viidiyoo kun yoo isinitti tole laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan jabeessa isiniin jedha laayik sheer sabskiraayib godha maaliif jechuun waa ittiin kafallu bar laayik sheer sabskiraayib yoo goone wal guddisuudha wal jajjabeessuudha hamilee walii kennuudha malee wanni nu gaafatu hin jiru waan takka nu gaafatu baasii tokko nu gaafatu kanaaf wal jajjabeessinuu wal guddisnuu wal bira haa dhaabbannu hamilee waliif haa taanu isiniin jedha amma viidiyoo ibaatii walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu